Hindidda. Boqonnaa kana itti amanta. Akkuma reefu itti amanta. Nama ani wangeela kamitti iyyuu nama sin jedhe wangeela tokkoon nama neef hin jiru. Itti nama hin amantu. In argita uummata kanaan ani kijibaa dhiyoote itti amante. Okay. Dhaggeeffadhu. Maaliif hin gaafadha. Okay, takka takkaan si gaafachuu deema qaal baqaal amma dhaggeeffadhu. Takkaan mi qaal baqaal sin gaafatan jiru waldaa keessatti dubbistanii tu bira qottanii beekta. Okay, Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara eenyutti ol hin baane jedhe. Gara abbaa kootti gara abbaatti ol hin baaneedha. Abbaan eessa jira? Abbaan iddoo hundumayyuu jira. Hin jedhu akkas. Duruu eegalte. Maaliif abbaa cuma. Rabbee dhaggeeffadhaan jira kana. Waaqni iddoo tokkotti qofa miti waaqni iddoo tokkotti qofa miti kan inni argamu. Waaqni iddoo tokkotti miti kan inni argamu. Iddoo hundumatti argama. Ani hin jenne Yesuus Kiristoos gara abbaattiin ol baa jedhemu Waaqayyoon eega bakka hunda jiraate maaliif ol baa asuman taa'u? Maaliif as taaree teessumni isaa lafarra miti inni dura iyyuu lafarra taa'u dhufne. Okay, amma Yesuus eessa jira mirga abbaa eessa jira amma Yesuus eenyu bira jira amma? Abbo iddoo hundumayyuu jira Yesuus Kiristoos amma waaqummaa isaa sanaan jira waan. Yesuus amma lafarra jira moo waaqarra jira Yesuus? Lafarrallee waaqarrallee mirga abbaa isaa taa'ee jira lafarrallee waaqarrallee jira Yesuus Kiristoos. Ragaa akkas jedhu hin fidda ragaa akkas jedhu Yesuus Kiristoos Isxifaanos hojii ergamoota boqonnaa 5 lakkoofsa 55-56tti akkuma hafuura qulqulluun guutametti bantiiwwan waaqaa banamanii gara Waaqayyoo ilaale Yesuus Kiristoosiin ilma namaa mirga abbaa Waaqayyoo waaqarra kan dhaabbatu argee jira dhugama sob. Yesuus waaqarra jira moo lafarra jira moo waaqarra jira moo lafarra jira akka du'aa kaafameen Yesuus eessa deeme? Gara waaqatti ol deeme. Samiirra jira amma samiirra jira moo lafarra jira Yesuus? Nin dhufa jira lafarra jira dhufe lafarra jira moo waaqarra jira Yesuus? Deebisi. Koi barri Yesuus nama akka kiyyaa kana miti Yesuus mareet laay Yesuus ani hafuura sin gaafan Yesuus fooniin qaama isaa guutuun dhiigaan lafeedhaan waan hundaan waaqarra jira moo lafa jira? Didee laal qaamaan fooniin lafeedhaan isa jettu kanaan miti kan inni jiru. Allaan eessa jira koi allaan eessa jira. Allaan eessa jira kana naadheessa. San gaafisa lafa na gaafata. No quraana miti quraana na gaafata. No quraana seeniin allaan eessa quraana miti. Allaan eessa jira. Quraana kiyyarraa hin si deebisa kaani. Wangeela keetirraa hin si deebisa. Quraana irraa naan deebisi dhaggeeffadhu quraana irraa naan deebisi wangeela irraa naan deebisi miti kanas siin jechaaru. Maal irraa hin si deebisa? Quraana miti wangeela miti kanas siin jedhaaru eessa jira gaafii na gaafatteeti Yesuus eessa jira naa jetteeti. Allahan bakka jiru siif hin deebisa. Si deebisu? Si deebisu? Quraana irraa hin si deebisa wangeela irraa? Wangeela irraa? No quraanuma irraa na deebisa rakkoon qabatu wangeela irraa. Quraana irraa si deebi hayyee gaafii qofa kanaan jira xumura kaayee kaa dura lammaffaa yoo hin fixe siif hin deebisa qabadde Allahan eessa jira naan jette. Hin baane gaafii kanaan ol qabataa Yohaannis 20 dhaabbadhu Yohaannis 20 Waaqayyoo kee abbaa irraa haasa'u jira Allah irraa haasa'uutu hin jiru. Nin kataban Allahan eessa jira naan jette gaafii sadaffaati. Allahan eessa jira katabadhe. Ati amma bari Yesuus eessa jiratti na gaafate. Yesuus eessa jira. Dhaabbadhu boqonnaa kan Yesuus eessa jiratti na gaafate miti. Takkaa namni kana wangeela isinii dubbisu hin jiru. Siin qoru jira bararra. Siin qoru jira. Dhaggeeffadhu wangeelli bara fuura qulqulluu. Wangeella fuura qulqulluudhaan kan ibsamu akka keessatti. Si jaaladha. Illee baay'ee tokko si jaaladha dhugaa. Muramte jala muramte. Muramte. Me too for the sake of Allah. Okay. Hayyee. Akkana jedhe Yesuus. Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane an abbaan waaqarra akka jirutti amananii amantaati. Ani immoo abbaan iddoo hundumayyuu akka jirutti amana. Hayyee ragaa naa kanneeyyee. Sababni isaa iyyuu allaa jechuun warra waaqa waan ta'eef. Abbaan iddoon sababa ifi amma ani wangeelli akka jedhu Yesuus Kiristoos abbaa keenya isa waaqarra jiru kadhadhaa jedha. Wangeela keessa Maatiyos keessatti boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti waa'ee kadhannaa mata duree waa'ee kadhannaa san yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiru. Maatiyos 28 na baase. Kootu kaa dhaggeeffadhu gaafii nagaa ta'e ragaa kennete maalin si gaafadhe? Warro kuta maalin si gaafadhe? Iddoo hundumayyuu jiraachuu isaa iddoo hundumaa jiraachuu isaa siif ibsu lafa irratti lakkoofsa dhumaa isaa kun Waaqayyo lafa irra boqonnaa laal lafa irratti nama gartee nama akka abbaatti hin waammatina abbaan keessanuu tokko inni isa jiru lafa irra jiru maal baaste maal quraanaan baaste
Quraana. Wangeela beekee bara boqonnaas gaafataa jira maaf hallade. Laale kaa Ati hubannaadha dubbadhu kaatizim jettee loluuf. Wangeela maatii natti mul'ata bara boqonnaa sadii deemi sadii. Maatiyoos deemi sadii. Mul'ata. Maatiyoos sayyee deemi sadii boqonnaa 9. Ana isa baasiin hin jenne bara. Maatiyoos deemi sadii siin jedhe. Eessa jira Waaqayyoon eessa jira? Iddoo hundumayyuu hin jira. Iddoo hundumaa hin jedhu. Iddoo hundumayyuu hin jira. Hin jedhu. Baasi Maatiyoos deemi dhaggeeffadha. Kootu dhaggeeffadha iddoo. Hin jedhu akkas goobazi. Waaqayyoon Yesuus Kiristoos amma sirra sigarsiifne maali? Dura mee qoyti iyyuma tanaan jalaa fixaa goobazii hirriba nu dhorkite. Ameerikaa halkan nu biraasa walakkaadha. Halkan walakkaadha maatii sirriba dhorkine. Wangeela jenne. Maatiyoos 20:17 irra jirra. Yesuus immoo ana hin qabin. Ana ammayyuu gara abbaatti ol hin baan. Ol jechuun akkana jechuudha moo akkana maal jedhan? Gara miilaa kanaa maal jedhaniin? Kallattii gara miilaa kanaan. Gadeedha. Gara mataa kanaanoo. Gara mataa kanaanoo. Oli jedhama. Yesuus ol beemoo gabbu'e. Ati saayii qoodaan amansiisuu deemaartam. Saayii qoodaan osoo hin taane dhugaadha naasa'e. Okay, Yesuus Kiristoos ol beemoo gad bu'e. Ol ba'e malee maa garam gadi bu'u? Garam ol ba'e. Gara abbaa isaatti ol ba'e. Abbaan eessa jira? Ol jira moo gad jira? Abbaan ol jira moo gad jira? Abbaan iddoon. Abbaan teessumni isaa waaqarra jennaan miila isaa lafarraadha. Iddoo hundumayyuu hin jedhamu. Goobazii. Abbaan achi jira. Abbaan okay gara miila abbaa jala jira moo inni mataa abbaa bira jira teessoo isaa sanarra. Maal jechuudha? Okay. Hayya si taatu kana sirra anumaatu jechuun dhiisee ijoon gaafii xiyyaa sanii miti duraanuu. Okay. Akkana jedha. Gara obboloota kootii dhaqii obboloonni Yesuus eenyu? Obboloonni Yesuus immoo. Obboloonni Yesuus warra sagalee Waaqayyoo dhaga'anii sagalee Waaqayyootti jiraatanii jechuudha. Barattoonni isaa obboleeyya isaatii mi? Sagalee isaa dhaga'anii barachaa ture waan ta'aniif obboleessa isaanidha. Okay. Gara obboloota kootii dhaqii. What is that? Sorry. Gara obboloota kootii dhaqii. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanii jedhe. Abbaan kun abbaa fooniiti moo abbaa furaati? Abbaa kootii fi abbaa keessan. Yesuus abbaa foonii qabaa? Okay, siin gaafadhee bara. Abbaan kun gara abbaa kootii fi abbaa keessanii jedhe. Hin qabu abbaa foonii Yesuus. Okay, Yesuus abbaa furaa ni qabaami? Abbaa furaa jechuun isaa Waaqayyoo sanadha. Isa inni bira dhufe. Waaqayyoodhaa miti abbaan sana. Okay. Abbaa kootii fi jedhe. Yesuus abbaa ni qabaa miti? Abbaa sana. Kottu ka. Kottu. Hin qabee namummaa fun. Ni qaba. Abbaan san siifoo maal ta'a? Anaaf moo? Abbaanaaf ta'a. Yesuusiifis abbaa ta'a isaafis abbaa ta'a. Abbaa tokko olii qabnaami? Hin qabnu. Akkasitti miti kan inni deemu. Irraan sii deebi'e. Akka anaaf abbaa ta'utti miti Waaqayyo Yesuusidhaaf ka abbaa ta'u dhaggeeffadhu. No, na dhaggeeffadhu. Yesuustu kijibi. Yesuus jedhe laal. Dhaggeeffadhu. Hafuuricha isin fudhattan hafuurri isin fudhattan hafuurichuma sanaan abbaa jettanii yaammattoodha sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu. Hafuuricha fudhattan sanaan abbaa. Akka Lagi maal isa dhagaa dhaggeeffadhu deebichi taasisa hafuuricha isa dhukeessa abbaa yaamatu Yesuus. As dubbisu jira bara. Achuma jira dhaggeeffadhu. Taaptaa jira miliyoon lama galcha inshallah. Goobazii kiyya maal ta'a tammee tamaartee bootammee cabbi harki kee tokko na fuudhi jira kun harka tokko achi profaayila keetti harka kanaa hoodha harka sekkanneenis waan jedhe. Akkasitti bara. Dhaggeeffadhu akkanatti jechuudha. Maa nama Waaqayyoo maal taate boo sagalee Waaqayyoo nama burjaajistu qoy afaan Oromoo dubbannaa miti indee yoo nima nyaatuu fi gigiin afaan Oromoo ni beekan ammee dhaggeeffadhu akka jedhe gara abbaa kootii fi